Maashaallah tabaarakallaa har'aan tana affeeramee waa laaluu gadi ba'anii achumaan immootu nu affeeranii jiran jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa eenyutu si affeere akkan jenne immootu ifaadha. Akkasiin jaa hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jecha egaa har'aan tan isin galateeffachuuf hin dhufe akkasumallee immoo egaa eeguu gadi ba'e jechuudha. Amma dhugumattuu na baratee jira. Waan garaagaraa isiniin ga'uun barbaada. Biyya keenya keessa gizee gabboo isiniin ga'uun barbaada. Kaameraan keenyarraa hafee hordoftoota kiyya maashaallah tabaarakallaa. Egaa har'aan kan abbaa mana keetti gabbaanee surree waan fulaalu baanee maqalee sana jira. Isa irraa jechuudha. Kanaaf kunoo ammaan kana kanarraa ba'uutti jiruu kan argaa jirtan kana naannoo keenya baanee gara ispaaltii jechuudha taaksii keessa jira. Kanaaf taa'ee maashaallah hedduu namatti dhaggeeffamee si'adha jechuudha. Garmalee keessa kun akkuma argaa jirtan kana haagat akka ittiin bohaaraa jechuuf isinii waraabaa jira. Egaa laayikii gochuu hin dagatin. Asumaan immootu wallaahi hedduu keessan jechuudha chaanala kee sabskiraayib godhutti jirtanii. Maashaallah tabaarakallaa ulfaadhaa galatoomaa isin jaalladha isin kabajaa warroonni biyya alaatis ta'e biyya keessas ta'e bakkuma jirtanii warroonni daawwattan warroonni chaanala kiyyaa sheer godhaa jirtan hiriyoota keessan irratti obboleeyyan keessan irratti egaa hundi keessan jechuudha sabskiraayibii hedduu akka godhaa jirtanii. Akkasumallee viidiyoo kiyya hedduu ilaalaa jirtanii baay'ee takka gammadee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya haamiletti hortan ka duraaniyyuu caalaa. Kanaaf ammallee isinitti haa baratu warranni as dhiyeenya kana maatii kiyya taatanii as dhiyeenya kana chaanaaluma kiyya kanaayyuu as dhiyeenya kana warri argitan immootu keessa seenaa waa baay'eetu jira lallaalaa isiniin jecha. Egaa gara maazuuraatti gadi caahaa jirra. Adaamaa magaalaa keessa ga'uuf jechuudha. Gara waarkaa san bira ga'uuf amma. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa kanaaf hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Viidiyoo kiyya ilaaluutti jirtanii sabskiraayibiin osoo jalqabarraa akkanatti sabskiraayibii godhame kuma dhibba ga'uun oolu jechuudha. Chaanaalli kun gara waggaa lamaatiif deema. Osoo haala amma godhaa jirtan kanaan gootanii jechuu barbaadeeti. Kanaafuu warroonni haftanillee laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Sheerillee akkuma ammaa kanatti ani immoo viidiyoo babbareeda isiniif waraaba. Yeroo gabaabullee dhugaa dubbachuuf waraabumayyuu yaadannee ture silaa manaa ka'umsa isinii waraaba. Ganmaa bakka ittiin haabuu waranii ittiin haaba bashannananii haga takka jechuudha. Biyya ofii yogguu laalan biyya takka takka namatti toluu danda'a. Tarii warri biyya namaa jirtan jechumaaf isinii waraabuutti jira. Adaamaan guyyaa har'aa haala akkanaatirra jirti. Qilleensisi baqqaa'onni jedha jechuun ho'aa miti giddu galeessa duumessatu jira. Qilleensa bareedaarra jirti. Gara magaalaa immoo inumaan waraabnee namni nama hin dabarsu jechuudha. Asumaan immoo warroonni amantaa kiristaanaa taatan hundi keessanuu baga jarbultii ayyaana keessaniitiin isin ga'e isiniin jedha. Safara teelee bira jirra amma jechuudha warkatti. Bu'uu fi saniin booda egaa buuneen booda gara makka deemnu wajjumaan laalla. Eegas booda hordoftoota kiyya bu'ee mana jedhu sallaa ta'e eegas booda asumaan immoo gurdeemee ture nama bira guree ture nama gaafachuu bakka lama akkas dhaqee jechuudha har'a. Namni bira dhaqee jechuun nama gaafachuudhaaf dhaqee egaa gaafadhee bahee booda mootu sa'aatiin laaqana natti ga'e jechuudha osoo waliin hin ga'iin sagantaa deemnee foogeessinu sa'aatiin laaqana ga'e. Saniin booda kaafee kanatti yeroo tokko ni fayyadamna. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf ala fayyadamuu hin jaaladhooni. Jechuun waca san mataa nu dhukkubsa dhugaa dubbachuuf. Akkasumallee wannan jibbuurraa alatti fayyadamu yeroo takka namatti lagaaru waan tokko ajajjanii sa'a tokko odoo kaafee teettan uzu billa baay'ee takka hin jibba. Yeroo takka sa'aatii daqiiqaa 30 akkas daqiiqaa bakka walakkaa sa'aatii keessa ta'an yeroo takka akkasitti nama mudata nama wanna san baay'ee jibba baay'ee takka jechuudha. Ajajee taa'ee eeggatu bakka na cannaqnaa godhaman beeku waan maal akka ta'e hundaafuu amma har'aan tanas osoma kana beeku taa'ee jira. Wanni isaanii baay'ee natti tola isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kunuu kana fakkaata. Hadhi qophii ayyaanaa waan ta'eef namni baay'een fayyadamtoonni baay'een hin jiru. Duraan manni kun guutu ture jechuudha sa'aatii kamuu godhatan. Garuu wanti isaan qaban bareeda ta'e wanti ani irraa jibbu achi ta'anii eeggatu isa. Bakka baay'ee takka nama tursiisa jechuudha. Akkasii waan filannee eegas booda nyaanni keenya nu dhufutti jira. Maashaallah tabaarakallaa kun akkuma argaa jirtan kana wanti nu ajajanne nu dhufee jira jechuudha. Chiipsiillee wajjumaan chiipsii baay'een jaaladhani. Wanta kaan ni jaaladha jechuudha maqaa isaa barreessaa. Akkasiin isaa hordoftoota kiyyaa
Kun akkuma argaa jirtan kana haala kanaan nu dhufee jira. Maashaallah tabarakallah hedduu takka mi'aayaa hedduu isiniin jedha. Ani biizarrallee akkasumas bargarii onni sanirrallee kanan jaaladha. Isa kana jechuudha. Kunoo haala kanaan nyaannee geessinee achumaan immoo waan tokko isinitti agarsiisa. Ittiin bohaaraa, ittiin bashannanaa yoo adaamaa dhuftan mana kana seenaa nyaadhaa isiniin jedha hedduu mi'aayaa. Hundi keessan immoo ani bakka akkuma dur isiniin jedhe isin magalateeffachuu dhufe akkasumas yogguu gadi ba'e wanta takka isinitti agarsiisa jedhee jidduumaan waraabbii yaadadhe jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kana fakkaata. Eegas booda immoo isinitti walitti deebina. Egaa nyaanneen booda isin laayikii gochuu hin dagatina. Warroonni chaanala kiyyaaf hanga amma haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii isiitti dabalama. Wantoota garaagaraa asirratti isinii gadhiisa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa wanta isin fayyada jedhee yaadu akkasumas wanta isin bohaarsa jedhee yaadu wanta takka isinitti waraabee isinii ka gadhiisu ta'a. Isin laayikii sheer gochuu hin dagatina. Namni kaameraa keessa galuu hin barbaanne sanii fi guutuu isaa kaameraa keessa naman galchu jedhaniise maaliifiree miidiyaa kanarratti jechuudha wanta dhufuu hin qabu wanta hin qabne jira. Ati gizee mara viidiyoo kana waraabda jedheetiin kana itti dhugu jedhee naagichutti jira. Akkanas jecha hordoftoota kiyyaa bakka geettatti viidiyoo waraabuu deemtaa nyaanni si jala taa'ee dhugaatiin si jala taa'ee jedhamutti ture asitti viidiyoo sagalee irraa balleesse. Akkasuma ofillee qicatee qicee jira. Maashaallah tabaarakallaa. Haala kanaan nyaatutti jirra. Egaa akkanas jechaa hordoftoota kiyyaa maal isiniin jechutti ture horoon as deenne kana maatii kiyya taatanii uffaadhaa isiniin jedha galatooma. Chaanal kiyya keessa deemaa dallaalaa viidiyoon isinitti tolee jiraate immoo laayikii gochuu sheer gochuu akkasumas sabskiraayib gochuu hin dagatina. Gaafillee hogguu qabaattan gaafachuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya marti keessanuyyuu akkasumallee immoo namoonni meeshaa na gaafatutti jirtan karaa waasaappiitiin heloo jedha lakkoofsa kiyya viidiyoo duraanii keessa jira. Maashaallah kun wala kanaan nyaannee quufnee jirra. Maashaallah tabaarakallaa jedhaa isiniin jecha. Egaa kun akkasitti dhunnee raawwannee amma gara manaatti deemuu fi turtiin keessan ammallee nu waliin haa ta'u. Viidiyoon kun isin bohaarsa jedheetiin abdadha. Maaliif qilleensa isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Sumaanii erga nyaannee dhunneen booda kun akkanatti raawwannee afaan keenya xaxxaragannee akkanatti saniin booda gara mana keenya deemna. Osoo gara manaan deemiin booda ofii keenya nyaannee mara ijoollee dhaafesse waan ta'u egaa mana kana seenee waan akka dubbinaa waan yaa'u kan xiqqoolee baay'isuu hin barbaachisu haa ta'uuti waan xiqqoo binna kubbisii wanti inni keenya akka qarshii 200 dhibba afurillee jira jedhanii daabboo wanta garaagaraatu jira waan dhugaatii naafu asiin waan filaajoollee kennaa ta'u tokko binneetiniin saniin booda gara dhumaatti illee walitti deebina kunoo kana fakkaata. Wantoota mi'aan wantoota garaagaraa as keessatti ni argattan mana kanatti ni argattan warqaa jechuudha. Manni kuni mana daabboo warqaadha. Mi'aan garaagaraa as keessatti ni argama. Itti goostanii bitachuu dandeettan isin jaa hordoftoota kiyya. Haaluma argaa jirtan kana kuukisii gosa garaagaraatu jira. Egaa isa binnee geessineen booda hisaaba keenya ofirraa kaffallee saniin gara kaan kunni hunduu tokkuma jechaanii ture gatiin isaa tokkuma. Kuni hunduu tokkuma yogguu jedhuun hunduu tokkuma naan jettee jechuudha namittiin gatiin isaa jechuudha hundi isaatu bifaa fi diizaayinii garaagaraa ta'u malee gatiin isaa tokkuma jechaa turte. Irra deddeemee hin galleeffoonnaan jedheeni kanaafi kuwwanis tokkuma wanti kubbisii ta'e hunduu gatiin isaa tokkuma jettee jirti kiiloon jechuudha. Akkasii hedduu babbareedu. Kubbisiiwwan kana garuu mana keenya keessatti dalagachuu hin dandeenya. Maashinii kubbisii yeroo qabanne yoo maashinii qabaachuu baanne immoo diizaayinii boca isaa yogguu bitanne jechuudha. Waan irra diddiban kanas binnee mana keenyatti akka barbaannetti godhachuu dandeenya. Yoo barbaadan viidiyoo seentanii ilaaluu dandeettanii. Uduraalee isinii wajjadha isin jaa hordoftoota kiyyaa horoonni hanga ammaa turtan laayikii gochuu hin dagatina. Haala kanaan erga isa binnee raawwanneen booda karaa taaksii qabachuutti deemna. Akkuma argaa jirtan kanatti geessinee jirra. Amma sigara taaksii osoo deemaa jirru maashaallah kunoo dooraan adeemna asitti immoo maalti ayyaanaa fi rogeessinii jira warroonni ammayyaa qabdan gabayaan gara gabayaa asootti deemee waa gatee gala jedheetumaan deebi'ee bakka dhimma kiyyaa qofa deeme kun immoo amma karaarra jira waan ta'eef isin waraabee ananaasiin asitti jira maashaallah tabaarakallaa baay'ee takka mi'aawaa hedduu bareeda. Ananaasiin hiddi tokko qarshii 70 jechuudha. Hordoftoota kiyya akkanatti mumuruu kan hangaafanne meeqaan akka gurguru garuu isa kanaa fi kabiraa kaachaan tokko filadhee lama naa kaa'e jedheenis jira.
ani namurin itiniin akkasumatti hiddisaarraa muru jennaan namni durseetiin bitataa jiru jira ture. Akkanatti irraa mummuranii feestaalii keessa lama kaa'anii yoo barbaade olume isaa hojii kaa'anii yoo barbaade kan mummuran kana birriin beekan akka ta'e muuji namni gariin isa illee bitata. Kiyya kun amma tokko akkasumatti hiddisaa qofarraa muree naa kaa'ee galammatallee akkasumatti hiddi qofarraa muree manatti irraa muraa jedheeni jira. Maashaallah tabaarakallaa viidiyoon kiyya kana fakkaata hordoftoota kiyya laayikii sheer gochuu hin dagatina. Galatooma ulfaadhaa warroonni hangamaa daawwattanii fi warroonni seenne kana maatii kiyya taatan warri jalqaba irraa hordoftan hundi keessanuu isin jaaladhaa isin kabajaa wallahi naaf galatooma ammallee itti haafuu hedduu na gammachiistanii. Egaa yeroo biraa walitti deebina hangasitti fayyaa keessanaa tura isin jaaladhaa isin kabajaa halkan gaarii.